Baradise kangare Mazrawi damti markan gode kainni walqa ofi saniti kunnen tari Michael Carrick jalqabbin isani akka rifachuudhan kun amma naasuudha jettee kaasu dandeecha amma Halsiitiin kilabni kun kilaba bara 2017 ture kan inni waggaa 9 dura miti Premier League keessaa kan gadi bu'e waggaa 9 dura kilaba gadi bu'e yeroo gadi bu'u goolii 7-0 tokkoon Tottenham mo'ame sanaan booda championship keessa liigii tokkoffaatti gadi bu'e liigii tokkoffaarraa ol deebi'eeti marsaa kan ammoo play-off yookaan immoo tapha mo'atanii darbuutiin gara Premier League Englanditti kan inni ol deebi'e kilaba bu'aa ce'ii kan hunda keessa dabalate kilaba taphattoota championship liigii tokkoffaa walitti qindeessee ol dhufeedha gatii gabaadhaan tariiti taphataan kaleessa kan goolii galche goolii lammaffaa kan galche taphataa Nobel taphataa jedhamu kan isaan alatti taphattoonni kun gatiin isaanii paawundii miliyoona inni olaanaan isa xaanee jiru 50 taphataa bitamee garee kana keessa jira garee kana mo'ame deeggartoonni tariiti kaleessa kan Halsiit illee kan isaan ittiin dhaaddatan gammachuu addaa kan ittiin hojjetan leenjisaan kan garichaa kan Halsiitidha Sarji Jakrovic Tiger ajennuun kaleessa qeerransa ta'e Michael Carrickitti haala kanaan kan isaatti mo'atan filannuma jalqabaatu akka kiyyatti quubsaa miti amma yeroo tokko Diego Dalot qarqara gaafa taphatu kubbaa sarara penalty qarqaraatiin kubbaa qarqara Manchester United taphatu kana taphattoota saffisan keessaa isa tokkodha isa kana caalaa teessoo jira ture kan innis kaleessa Marsa lammaffadhaan Benjamin Sesko nuti mataa isaallee Daaloo fi amma deeggartoonni Manchester United mataan isaanii Diego Daaloo caala Mazrawiidha kan isaan filatanu Mazrawi itti sarara hangate kaleessa beessa kan ture gara fuulduraa deeme amma gara fuulduraa yeroo deemu Diego Daaloo yoo laalle fuulduratti deemee bu'aa qabeessummaa isaa garuu hagas mara kan ture Mazrawi Morocco keessattis beessa kan ture taphattoonni lamaan bakka kanarratti qarqara sarratti isaa qarqara mirgaa irratti taphattoota kunneen lamaan yaa jiraatan malee isa kalaboota biroo keessatti Liverpool keessa kan dura Trent Alexander-Arnold ilaalti Arsenal keessa Timber tajaajila inni kennu Calafiori tajaajila inni kennu taphattoonni kunneen lamaan kan Manchester United akkaasaa sanaan Manchester United fi kennu kan jedhu sun mataan isaallee akka gaafitti ka'uu kan danda'udha tarii sarara fuulduratti akkaataan isaan Matthias Cunha isa false number 9 jennu taphataa sarara fuulduraa lakkoofsa 9 ta'uudhaan taphachaati kan ture Brazil keessatti gama kanaan taphataan kun milkaadha kan ture kaleessa garuu sararratti isaa ittisa 5 ta'e kan Halsiitii sanarratti taphataa kana lakkoofsa 9 irratti fayyadamuu caala tarii kubbaa qilleensa irraa isa jabeenya qaamaatiin isarra fooyyee Sesko no gale isaanis illee irra deebiidhaan kubbaa qilleensa irraa gara sarara penalty keessatti ergaati kan isaan turani meenu kaasterta kanarratti sarratti ammas taphataa Heaven caala Lisandro Martinez jiraate hojjaan isaallee gabaabaa yaa ta'u malee kubbaa qilleensa irraa akkaataan ittiin deebisuu tarii waancaa addunyaa irratti imala dheeraa deemuu isaatti wal qabatee boqonnaa kennuuf yoo barbaadan malee taphattoota filannoo jalqabaatiin seenuu danda'anudha kanalatti Rashford mataan isaa erga jijjiiramee seenee booda dorgoon boqonnaa dura sochii inni mul'ise yeroo tokko qofa goolii galchuudhaaf yaalii taasisee alatti malee Rashford erga seenee booda garuu kubbaa gangalchaa gara fuulduraa deemee taphattoota sarreetti isaa kan Halsiitii 5 ture sana yeroo isatti dhufan 2-3 taanii yeroo dhufan gidduu isaanii garaagarummaan akka jiraatu taphattoonni biroo Matthias Cunha Fernandes Brian Mbeumo faa iddoo banaa akka argatan gochuudhaan Rashford dorguu caala fooyyeedha kan ture kanaaf kaleessa filannoo isaatiin wal qabateellee akkasumas jabeenya qaamaatiin isa physical battle jennu sanarratti hanga ta'een sana dandamachuu dadhabuun isaanii Manchester United dhugaadhaa tapha Premier League England torbee jalqabaati sana booda of fooyyeessaa deemanii shaampiyoonii yookiin immoo sadarkaa gaariidhaan xumuruudhaaf illee akka karoorfatan leenjisaan kilabichaa Michael Carrick kan dubbate amma dhugumatti qabxii kaleessaa keessaa baanee Manchester United shaampiyoonummaadhaaf carraa qabamu dhugumatti Arsenal waliin kilaboota biroo waliin kilabiin kun morkachuudhaaf humna qabaa kan jedhu sana yaa ilaallu amma Manchester United Premier League England bara dorgommii darbe 2026 waliigalaan
taphoota 40 qofa kan taphate. Amma garuu Champions League Awurooppaan jira, FA England jira, Carabao jira, Premier League England dabalatee torbeetti guyyaa torba keessatti taphoota lama kan taphatu. Kana dura boqonnaa argachaate kan ture sanbata yookiin dilbata taphate roobii fi kibxata boqonnaa argachaate kan turan. Amma garuu Champions League Awurooppaan taphni ramaddiyyuu taphoota 8 waan ta'eef torbeetti taphachuun isaanii dhiibbaa mataa isaati kan qabu. Taphattoonni amma jiran dhugumatti shaampiyonumaadhaaf Manchester United morkachiisu kan jedhu sun akka gaafitti ka'uu kan danda'udha. Amma sarara gidduuratti lakkoofsa 6ratti Carlos Baleba fidachuudhaaf kan isaan waan hunda xumuranii taphatan kun inni dhufuunsaa waan Manchester United keessatti fooyyeessu jira. Kaleessa amma Santos kaastee gara duubaatti deebi'ee yaa'insa taphaa garee faallaa adda kutuu akkasumas dubarraa kubbaa eegalchiisu taphicha to'achuu amma Casemiro osoo kaleessa jiraate kan kilabicha gadhiisuu baate Manchester United taphicha kan to'atu osoo ta'e kubbaadha kan to'ate malee kaleessa taphicha hin to'anne kan ture. Taphicha to'achuu dadhabuun isaanii halsiitiin daqiiqaa takka barbaadanitti gara fuulduraa deemanii sarara peenaalitti garee faallaa qaama dirree sadaffaa keessanii yaalii goolii akka taasisan goolii akka galchanuuf kan eeyyameef. Kanaaf lakkoofsa 6ratti taphataan taphicha to'achuu danda'u jiraachuu dhabuun sun sirriitti kan isaan miidhe. Balebaan miidhamarra kan jiru hagam dirreedhaa fagaataa kan jedhu sun yoo xiqqaate torbee 2-3 dirreedhaa akka fagaatudha. Odeeffannoon baati jiru kan agarsiisudha. Kanalatti taphattoonni qarqara lamaa jiran Luke Shaw kaastiin Mazraoui kaastii taphattoota kanneeniin torbeetti Premier League England Champions League Awurooppaatiin morkachuun ulfaataadha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaallee kanuma kan isaan kaasaatti jiran bakka kanarratti keessattuu bakka Luke Shaw irratti Manchester United baaldee Barcelona irraa mallatteessifachuudhaaf yaalaatti kan jiru hanqina qabu sana taphattoota mallatteessifatee yoo dhiyaate malee Manchester United ammatti Premier League England shaampiyonumaadhaaf morkachuudhaaf humna qaba jedhee dubbachuun ulfaatan itti fakkaata. Kun deeggartoota yookaan immoo taphattoota baay'inaan yaada Manchester United shaampiyonumaa morkataa kana kanan arge yookaan kan baay'inaan kaasan taphattoota Manchester United kan duraaniiti warra taphattoota kubbaa dhaabanidha baay'inaan ragaalee jiruun akka iskaadii isa jennu garee kilabichi qabuun gaafa wal bira qabdee ilaaltu amma Manchester United bara darbee Champions League irratti hirmaanne dorgommiileewwan inni irratti hirmaate kilaboota birootiin gaafa wal bira qabdee ilaaltu inumaayyuu dorgommoon saniinu Ruben Amorim jalatti rakkataa ture. Sanaan booda erga Michael Carrick dhufe kan inni bayyanatee deebi'ee morkattummaa isaa Champions League Awurooppaa hirmaannaa kana kan inni argate. Kana keessatti taphattoota amma qaban sarara fuulduraa irratti Manchester United taphattoota goolii gahanii Manchester United sadarkaa morkattummaatti geessuu danda'an qaba gita kilaboota birootiin gaafa ilaaltu yoo ta'e. Sararri gidduu Manchester United amma jiru kun amma Carlos Baleba tu fiddeerta Brighton keessatti bara darbe kana akka bara isa Manchester United barbaadu saniitiin dabarsine Brighton keessa osoo jennu bara dorgommii 2025 xumurame Carlos Baleba 2024-25 sanaa miti kan yeroos Brighton 100 ol malee hin gurguru jedha sanii miti yeroo kanatti amma miidhama qaba. Kana alatti taphattootumti jiran Lisandro Martinez yeroo garagaraatti taphataa miidhamni isa rakkitu garee biyyaalessaa keessattis Mazraoui mataa isaa taphataa miidhamni yeroo garagaraatti itti deebi'uudha. Harry Maguire taphataa dogongorri isaa mataa isaa Manchester United gatii baasisuudha. Bruno Fernandes amma bara darbe kubbaa hedduu mijeessee kenneera bara kana hoo isa san yeroo hundumatti amma umriin isaa taphataa kan amma 30 darbeera umrii 30 keessa seeneera. Isa sana irraa eeguu dandeessa inni jedhu kun kanneen walitti madaalta amma mee Arsenal bira haadhannu sarara gidduudha sarara fuulduraa dhiifne tariitii amma Victor Gyökeres jira gama Arsenalitiin mee Benjamin Sesko fi Victor Gyökeres dhiifne sarara gidduu hafinnu Arsenal sarara gidduu qofti Premier League England bara kana kinaaltoo injifachiisuu danda'a itti kaasuu dandeessa amma Bruno Guimaraes dhufeera. Martin Odegaard bara darbee sanii miti bara kana garee biyyaalessaa Norway eegale taphoota madaallii gannaatiin Premier League England dheengadda banameen jalqabeen eegale ga'umsa akkamii akka inni mul'ise argineeti kan inni jiru. Kanarratti Bruno Guimaraes Newcastle keessatti bara darbee ga'umsa akkasii qabu jira. Teessoorra warri jiran taphattoonni akka Mikel Merino taphattoonni immoo kanaan dura turan kan akka Rice, Zubamendi, Lewis Skelly ibidda buusanii taphattoota kanneen wal bira fiddee gaafa madaaltu lafaaf samiidha Manchester United morkattummaa waancaa isaanii ittisa isaanii gaafa fiddee Gabriel Magalhaes jira amma Ezri Konsa mallatteessifateera Arsenal
kanarratti William Salibaan ittisa isaanii gaafa ilaaltu goolii eegaa gaafa ilaaltu Daverrean kubbaawwan akkamii kan inni deebisaatiin ture kama Community Shield irratti ilaaluu dandeessan kubbaawwan Semenyo faa kan Phil Foden faa kubbaawwan inni deebise taphataan kun miilli isaas ija qabaasi jechisiisa kubbaawwan inni deebisu gaafa taphattoota jalaa illee loocee dhuftee kubbaawwan inni deebise san garee biyya isaa sababa sadiitii Unai Simoniin taphataa gareedhaan ala ta'e malee Daverrean garee kana keessa jiru Arsenal kilaboota birootiin bakka hundumatti morkataa jechuudha bakka hundatti ittisni isaanii jabaa goolii eegan jabaa gidduu isaanii jabaadha. Tarii sara fuulduraa irratti baay'ee qabu filannoo baay'ee qabu goolii kan isaan galchan taphataan amma isaan dabalatan Christos Zolis gahumsa akkamitti agarsiise garichaan akkamitti oolan bakkamitti mallatteessifatan Arsenal jettee gaafa ilaaltu Manchester United bara dorgommii dhufu gita kanaan kilaboota kanaa waliin morkachuu danda'is jechuudha goolii meeqa taphattoota galchan tura biraan hin beekmuudhaan bara darbe akka waliigalaatti Manchester United keessatti sochii baay'ee taphataa mul'ise jedhameera Maatiyaas Kunya waliin hamma tokko Marsaa lammaffaadhaan Benjamin Sesko hamma tokko fooyya'eeti kennee jiru kanneen qindeessee Casemiro garee kana keessaa ba'ee Bruno Fernandes kaleessa yeroo tokko ni yaadatta kanaan dura Casemiroodhaan kubbaawwan akkasii yeroo itti kubbaa loocee dhufte wayii Bruno Fernandes akka kanaan dura san irra utaalee Yuri Tielemans nan fakkaate isaaf dhiisuudhaaf yeroo ta'etti wal hubachuu hin dandeenye jechuudha taphattoonni kunneen lamaan garee faallaa taphattoota haasiitiif kubbicha kan fudhate. Kunneenin Manchester United tariiti dorgommiin itti baay'achuu wal qabatee miidhamni daddabalamee dhufuun taphataa biraa hin mallatteessifanne bakka kanarratti kan biraa inumaayyuu sarara ittisaa ture taphataa biraa hin arganne taanaan Manchester United anaaf wancaa Champions League Awurooppaa miti tilmaama taphattoonni Manchester United kan duraanii dubbatan top 4 keessa seenee xumuruudhaaf qormaata jabaatu isa eeggate tarii carraa qabaachuu danda'a. Kilaboonni kaleessa rifata kan akka Tottenham faan kanaan itti fufuu danda'u paawundi miliyoona 200 amma 100 waliigala kara 400 kan Roberto Di Zerbi alatti baasaa jiran kalee waan mo'amaniif kanaan itti fufuu miti Manchester United kalee waan mo'amee fi gamuun isaanii kanaadha jechuu miti kanneen gaafa dabalame garuu taphattootuma qabuun filannoo isaanii gaafa ilaaltu qormaanni jabaan Manchester United bara dorgommii darbeer bara kana itti kaasuu dandeessa. Keessattuu Bruno Fernandes taphataan murteessaa kilabichaa kan miidhame yoo ta'e eenyutu bakka isaa bu'ee akka isaatti taphattootaaf kubbaa goolii ta'uu danda'an mijeessaa goolii inni mataasaa galchaa kan jedhullee eenyutu bakka bu'aa kan jedhu tarii Yuri Tielemans bakka isaa bu'uu danda'a garuu akka Bruno Fernandes wanti inni dirree keessatti kennu sana Yuri Tielemans akka Bruno Fernandes sana kennu waan dandeenyeef taphattoota morkachuudhaaf akka Arsenal keessa taphataan tokko yoo miidhame taphataan biraa bakka bu'uudhaan gahumsa isa taphaticha waliin wal madaalchisuu danda'u. Kan isaan mul'isuu danda'an Manchester United keessa garuu sun hin jiru hundaafuu kunneen hanqina guddaadha kanaaf hanqina kanarratti sarara isaanii cimsatanii akkasumas bakka biroo irratti taphattoota fidatu kan jedhu sun amma guyyoota hafaniin kan eegamudha tarii bakka Luke Shaw irratti taphataa mallatteessifachuun sun dirqama akka ta'es leenjisichi kan dubbatanii garuu taphattoota amma jiranuun sanaan Manchester United Premier League England morkachuudhaaf yeroon isaa sirriitti fakkaatu akka kiyyaatti kaleessa taphoota biroo taphatamaniin Everton 2-0dhaan Crystal Palace ka injifateera akkasumas Ipswich Town 2-1 Sunderland yoo injifatu Nottingham Forest dirree fi deeggarsaa fuulduratti Leeds Unitedin goolii 1-0dhaan kan mo'atame Brentford goolii 3-0 Tottenham kan injifate Tottenham bara dorgommii kana jijjiirraa ganna kanaatiin kilaboota taphattoota ciccimoo mallatteessifatan maallaqa olaanaa baasan Sandro Tonali Bruno Matthias Fernandes faa kan mallatteessifate Savino faallee harkatti galfachuudhaaf kan dhiyaate Marmaan Mushillee dabalachuudhaaf Manchester City waliin haasaati kan jiru kaleessa garuu mo'atamuudhaan bara dorgommichaa kan eegale gara kalaba shaampiyoonii ta'e Arsenalti kan jimaata darbe 3-0dhaan injifate kalabiin kun shaampiyoonummaa waggaa 2 walitti aansee shaampiyoonii ta'uudhaaf carraa qaba dandeettii qaba humna qaba kan jedhu sana yaa ilaallu kalabiin kun kana dura bara 1933 hanga 35tti walitti aansuudhaan waancaa Premier League England waggaa 3 erga injifatee booda ergasii garuu walitti aansee waancaa Premier League England waggoota 2 walitti aansee shaampiyoonii ta'een beeku amma kan 2026 shaampiyoonii ta'eera 2027 tilmaama olaanaa kalabiin argate Arsenal Opta yookaas Sky Sport BBC xinxaltoonni kubbaa miilaa The Telegraph The Athletic fa xinxaltoota kubbaa miilaa isaaniitiin barreessitoota isaaniitiin sadarkaa jalqabaa kan isaan kennan Arsenal fi sababiin isaan kennaniif waggaasni amma tilmaamni inni guddaan Arsenal waggootaaf garee ijaaramedha waggaa 5 waggaa 7 leenjisaan Mikel Arteta waggaa dheeraa kilaba tursiisedha taphattoota garee waliin wal beekan waggaa hedduu waliin turan
garee waliin itite jennee kaasuu kan dandeenyudha Arsenaal. Kilaboonni biroo garuu ce'umsa irratti kan isaan argaman. Manchester Cityin leenjisaa cimaa addunyaa kana Pep Guardiola gargar bahuudhaan amma leenjisaa haaraatiin kan durfamu Enzo Maresca, Chelsea, Xavi Alonso fidateera, Liverpool Andoni Iraolaatiin kan durfamu. Kanaaf kilaboonni yeroo ce'umsa irratti argaman garuu Arsenaal taphattoota sarara ittisaa, goolii eegaa, sarara gidduu, sarara fuulduraa taphattoota waliin turan sana qabatee gareen waggaa 5 waggaa 6 ijaarame kilaboota reefu ganaa leenjistoota haaraatiin durfaman ijaaramaa jiran waliin morkachuun isaa tilmaama isaa bara dorgommii kana shaampiyoon akka ta'u kan isaan tilmaama jalqaba argate. Kanalatti ammoo wanti guddaan Arsenaal bara kana itti fayyadamuu danda'u tapha jalqabaatiinis ilaalle waggaa sadi darban kan bara darbee sun dabalatiin waancaadhaaf gaanii waancaa dhabaniiti kan turan. Sodaa waancaatu ture xumuratti gaanii waancaa dhabuun sun taphattoota irratti xiinsammuutiin wal qabatee tapha torbee tokkoffaadha hanga 30ffaatti Arsenaal liigicha dursa. Sana booda garuu taphoota murteessaa irratti Manchester City'dhaaf dabarsee Liverpool faatiif dabarsee kennuudhaan waancaa yeroo dhabu yeroo taphattoonni xiinsammuutiin rakkoo guddaa keessa seenan sana argaate kan ture. Amma garuu waancaa injifataniiru. Kanaaf bilisummaadhaan kan isaan taphatan dirqama akka kana dura waancaa injifachuu qabu jedhamanii yeroo deeggartoonni taphattoota sana irratti illee iyyan arguu dhiisuu dandeenya. Kanaaf bilisummaadhaan taphachuun isaanii immoo amma tapha dhugaadha kilaba waggaa 25 booda ol guddate Coventry City waliin kan isaan taphatanii garaagarummaan jiru bal'aa akka ta'e beekama. Garuu Arsenaal dhiibbaa uume yeroo taphatu sararri fuulduraa isaallee sodaachisaa akka ta'e sirriitti kan itti arginedha. Zolis yookaas ta'e Bukaayoo Caalaa taphichaan Bukaayoo Saakaa Caalaa sochiin inni mul'isaati ture. Gamas qarqara rakkoo Arsenaal ture sana qarqara bitaatiin wanti inni fooyyeesse tapha Coventry qofa osoo hin taane tapha Community Shield Manchester City waliin taphoota madaalii ga'umsaatiin taphataan kun sochiin inni mul'isaa ture sana kan itti hufsiisu taanaan Arsenaal hanqina isaa sarara fuulduraa sana hanga ta'e taphataan kun fooyyeessuudhaan inuma shaampiyoonummaadhaaf carraa guddaa qaba. Sila kaasteertaa Bruno Gimaresh sarara gidduurratti fidateera. Bruno Gimaresh mataan isaa wanta Arsenaal keessatti dabalu jira. Isa jabeenya qaamaa jennu sana Arsenaal keessatti kan itti dabaludha. Kanalatti kubbaa dhaabbatee Declan Rice kubbaa kan rukuttaa rogaa rukuttaa dabbii taphattootaaf qilleensa dabarsee kennuudhaan Arsenaal keessatti parsantaadhaan taphattoota biroo caala kan kilabichaa fooyyeedha. Garuu Bruno Gimaresh harka 15 naannoo 10 hanga 15tti Bruno Gimaresh Declan Rice caala kubbaan inni rukuttaa kubbaa dhaabbatee irraa taphattootaaf kennu fooyya'insa qaba. Kanaaf Arsenaal taphataa kanarraa wanti inni fayyadamu jira. Rice bara dorgommii darbee garee biyyaalessa England dabalatee torbeetti akkamitti dirree keessa inni taphataan itti fakkaatu gulufee taphatu akkamitti of kennee taphatu kiiloomeetira hedduu dirree keessa googee akkaataan ittiin taphatu sun taphataan kun osoo miidhame Arsenaal arguun ulfaataadha kan ture. Amma garuu yoo inni miidhame Bruno Gimaresh bakka sana irratti taphachuu danda'a. Lakkoofsa 6 lakkoofsa 8 irratti Brazil keessatti gara fuulduraa siqee yeroo taphatu kan argine. Ezri Konsa bakka William Saliba fidataniiru. Mosquera bakka kanarratti taphachuu akka danda'u kan agarsiisaa jiru. Kanaaf Arsenaal bara dorgommii kanas kilabiin isa dhaabu jira kan jedhu sun anaaf gaafii guddaan itti fakkaata. Kaafna irraa Arsenaal akkuma tuu kaaftee maal jedhan seete namni ofitti amanummaa gaafa hin qabne yookaan waa wayii kan shakkitu yoo ta'e nama dura deemtu mimidhachaa deemta of shakkaa deemta akkasan ta'innaa waan jedhu miira akkasiitti jiraami. Amma miirri sun hin jiru Arsenaal. Kanaan dura dursaan ture Premier League England sadarkaa tokkoffaa irra taa'ee torbee 8 yeroo haftu dabarsee waancaa narraa fudhatameera itti daddabalamee narraa fudhameera. Kun bakka hojuma kiyya mirkaneessaa isa yeroo san keessaa baheera amma Arsenaal. Bara darbe hammam humna akka qabu tarii morkattoonni isaanii darbee laafan gaafa jedhamu isaanii laafina san keessatti immoo Arsenaal gama biraatiin taaktika miti ture laafina garee keetii fayyadamuun mataan isaa isa san fayyadamee shaampiyoonii ta'eera. Waggaa 22 eege Arsenaal mataan isaa jijjiirumte Arsenaal ammoo kan kanaan dura baratameerraa
adda kan taasisu keessaa Arsenaal kanaan dura maallaqa baay'ee baasee tun taane maallaqa baay'eetti taphattoota gurgurachuun beekamaami. Amma Bruno Gimaresh mataan isaa, Victor Yokeresh argi, Eberechi Izee bara darbee, Martin Zubamendi taphattoota kanneen maallaqa Arsenaal fide yoo xinnaate 50 fi sanaa oliin 60 oliin kan inni mallatteessifataatiin ture. Taphattoonni mallatteessan kun ammoo kan akkamiiti gaafa itti ilaaltu taphattoota waan Arsenaal hin milkeesse jedhanii ittiin karoorsan milkeessuu danda'anidha. Taphattoota dargaggoota kanaan dura guddattoota fidanii guddisanii maallaqa guddaatti baasaa osoo hin taane as dhiyoo taphattoota umrii isaanii 24 ol 25 ta'e kanneen kan isaan mallatteessifan kan ilaaltu yoo ta'e Gimaresh 28 bara darbe Eberechi Izee argi Zolis mataa isaa umrii 24 bara darbe taphataa goolii 40 keessatti hirmaatee dhaabare tareetti liigii inni keessa taphatuutu akka Michael Olise fa'aa kana Bayern Munich keessa taphatu hin jeejjisiifne malee taphataan kun goolii 17 galchee kubbaa 23 mijjeessee taphataa kenneedha. Club Brugge keessatti taphatichi isa kana immoo dhufee Arsenal keessatti kan mirkaneesse qophii bara dorgommii gannaatiin waancaa Community Shieldtiin kubbaa 2 mijjeessee kan inni kenne goolii 2 kan ishee taate sanaan dheengadda immoo Premier League England jalqabaa isaaniitiin salphaatti taphataa Arsenal waliin wal bareedha. Kaafneerra amma xiinsammuudha hojii jabaan Arsenal. Amma xiinsammuu mo'achuu qaba Arsenal. Taphoonni itti baay'achuu danda'u isa jedhu bara darbe baay'ee taphatee Premier League Champions ta'e Champions League Euroopatiin xumuraan ga'e hundumaa nan danda'a jedhu argateeti kan inni jiru. Kanaaf bara dorgommii kana immoo dabalataan bakka hanqina ni qaba jedhameet keessumattuu an Christo Zolis bakka kanarratti tariiti Leandro Trossard fayyadamaa ture Gabriel Martinelli nama turmaan isaa Arsenal waliin gargar ba'uun waan natti hin fakkaatu maayyoo gadda tapha Community Shieldtiin Premier League Englandin filannuma keessa iyyuu gashuu hin dandeenye Arsenal Mikel Arteetani miseensa garichaatiin ala hanga ta'uutti kan inni ta'e kun deemu isaa waan hin oolle taphattoonni akka Gabriel Jesus illee ba'uun isaanii kan hin oolledha. Bakka kanarratti taphataa murteessaadha kan fidate. Baay'inaan Martinelliin bakka kanarratti kan inni taphatu darbee wal jijjiiranii amma tokko Bukaayoo Saakas gamana fiduudhaaf Zuma Noni Madueke kee jechuu kooti. Garanatti fiduudhaaf keessaa yaalanii bakka Bukaayoo Saakaa kanarratti kan inni taphatu taphattoota kanneen qaba. Dechaadha qaba amma filannoo taphattoota kan ilaalte yoo ta'e. Yoo Saakaan miidhame tariiti bu'a qabeessummaan isaa akkas ta'uu baatullee Noni Madueke kan inni jiru sarara gidduu irratti ebeluun kan jettu miti. Hundumatu dechaa ta'anii sarara gidduutti irratti Victor Yokeresh sarara fuulduraa irratti carraa isa kan bara darbeet irraa tooftumti tapha Arsenal kan ilaallu yoo ta'e immoo waa wayii jijjiirameera jedheen kaasaan. Mikel Arteta illee kana jedhe bara darbe Arsenal tapha banaadhaan goolii galchuu osoo hin taane kubbaa dhaabbatan seet biisii rukuttaa rogaa kanneen goolii 25 kan isaan galchan bara darbe. Isa kana garuu taphoota darbaniin Manchester City irratti tapha dheengaddamoo Coventry City irratti Arsenal bara darbe irraa tooftaa taphaa mala taphaa kan inni ittiin jijjiirate itti kaasuu hin danda'a jechuudha. Hanqina hin qabu bakka hundumatti waan barbaade kubbaa to'atee taphachuu danda'a. Kubbaan to'atamee yoo taphates immoo kubbaa fakkeenya Manchester City waliin Community Shield Manchester City harka 57 kubbaa to'atee kan inni taphate hammi goolii galchuu Manchester City 0.7 qofa kan inni ture. Kan Arsenal garuu 2.1 sanaa ol kan inni ture. Dhibbeentaa taphaa kan caalee taphate City. Bu'a qabeessummaa kan buufate Arsenal. Hangam Arsenal akka ijaarame guutummaatti kan itti namatti agarsiisudha. Bara kana tariiti seenallee hojjechuu danda'a. Gareen Arsene Wengerin durfamu 2003 2004 Invincible walitti aansee waancaa injifachuu hin dandeenye. Bara itti aanu sadarkaa lammaffaadhaan kan inni xumure Chelsea dhexxaanee shaampiyoonii kan ta'e. Sanaan dura osoo Premier League England hin jedhamin ture Arsenal walitti aansee waancaa kan fudhate. Isa kanallee jijjiiruudhaaf humna qaba Mikel Arteetaan bara dorgommii. Bara kana waa baay'eetu isaaf carraadha. Amma kilaboonni jajjaboo warri jedhaman Premier League England keessatti kilaboonni muuxannoo hin qaban. Enzo Maresca qormaanni jabaadha. Ganaa wanta barbaadu maaltu naafaa jedhee rakkina isaatu eessatti jedhetu adda baafachuu hin dandeenye. Andoni Iraolaan Liverpool keessatti Liverpool bara darbe caccabee hiikan qabneedha. Liverpool isa sanaa miti. Taphattoonni murteessoon kan akka Mohamed Salah waggaa dheeraadhaaf turan kilabicha yeroo itti gadi lakkisanii Koodii Gaakpoon turmaan isaa yeroo shakkii keessa ta'etti Andoni Iraolaan garee isaa kana ijaarrachuuf yeroodha kan inni barbaadu. Xavi Alonsoon Chelsea taphattoota 40 dursaa waancaa morkachiisa yoo jettu tilmaamaaf xiinxala taa'een alatti ragaa kana kan qabachiisu miti. Barri dorgommii haa eegalu kana itti tilmaamuu baattus kanneen wal bira madaalte Arsenaaliif kilaboonni biroo garaagarummaa bal'aa akka qaban kan isaan namatti agarsiisan.
dhimma Arsenaal kanumaan xumurree sa'aatii keenya waliin daqiiqaa 9 fakkaata xumuramuudhaaf kan nu hafe kan kilaboota sadeenii akaasnu Manchester Cityin bara kana shaampiyonumaadhaaf morkachuudhaaf ga'umsa qabaa kan jedhu sana yaalaallu Manchester Cityin keessattuu akkuma sila kaasnee ce'umsa irratti kan argamudha. Leenjisaa cimaa addunyaa kana Pep Guardiola waliin gargar ba'uudhaan Enzo Marescaadha kan fide. Leenjistoonni kunneen garaagarummaa guddaadha kan isaan jiran gidduu isaanii lafaaf samii jechuu dandeenya. Garaagarummaa milkaa'ina isaan qaban yoo kaasne sana jennee kaasuu dandeenya. Pep Guardiola taphattoota kakaasu gareen tokko taphattoonni waancaa 3-4 injifatanii bara dorgommiittaanu waancaa biraatiif akka morkatan gochuu kakaasu irratti leenjisaa cimaa ta'uu isaa irra deddeebiidhaan Barcelona, Bayern Munich, City keessatti bara 2023 waancaa 3 erga injifatanii booda barattaanu ammas waancaa biraatiif akka morkatan akkaataan kilabicha taphattoota itti kakaase waggaa 4 walitti aansuudhaan waancaa Premier League England shaampiyoonii ta'an kan garaagarummaa gidduu isaanii jiru sana sirriitti kan itti arginedha. Pep Guardiola leenjisaa yaada dhabne tapha gidduutti akkamitti malamaltee isaa jijjiiruudhaan kan garee faallaatiin olaantummaan yoo irraa fudhatame battalumatti garuu tapha sana hubatee dubbisee waan dirree keessatti waa jijjiiruudhaan akkaataan ittiin waggaa 15 ol ittiin milkaa'ee ture garaagarummaa guddaa sana kan itti arginedha. Amma taphattoonni Manchester City mataan isaanii gareen faallaa taphattoonni garee faallaa kan Arsenal, City, Liverpool ta'uu danda'a, kan Chelsea, kan Manchester United ta'uu danda'a. Leenjistoonni kilaboota biroo Enzo Maresca fi Pep Guardiola ija qixaan laalu kan jedhu sunillee garaagarummaa guddaadha. Kilaboota kanaaf Pep Guardiola soo ta'e akkaataan Manchester City waliin dhiyaatan sodaan jiru sun Pep Guardiola waliin garaagarummaa guddaadha kan jiru. So Pep Guardiola ta'e gareen hunduu sodaachaati Manchester City waliin kan taphatu. Kanaaf Enzo Maresca jalatti sun tarii sodaatomummaa Manchester City sun guutumatti ta'uu baatus garuu hanga ta'e irraa hir'achuu danda'a jennee kaasuu kan dandeenyudha. Rodriin hin jiru taphataa murteessaa galichaati. Bernardo Silvaan nis gadhiiseera. Taphattoonni kunneen ofitti amanamummaa muuxannoo guddaadha kan isaan qaban. Waancaa hedduu injifataniiru. Taphattoonni muuxannoo hin qabne kan Manchester City muuxannoo akka argatan waancaa biraatiif akka morkatan akkaataan ittiin kakaasaa turan. Sarara gidduu Manchester City utubuudhaan keessattuu taphattoonni kunneen lamaan bara dorgommii darbee Manchester Cityin harka duwwaa galuurraa waancaa 2 FA fi Carabao akka argatu Arsenal waliin shaampiyonumaadhaaf akka morkatu taphattoota taasisan keessaa Bernardo Silva kaasuu dandeenya. Rodriin gara xumuraatti sochii taasisaa ture. Taphattoota kanneen lamaan dhabuun keessattuu Rodri dhabuun utubaa motora sarara gidduu kilabichaati. Taphataa kana dhabuun isaanii taphaa darbeen Community Shield'n Arsenal waliin yeroo taphatan kan argine. Kanaaf kunneen Arsenal fayyaduu wantoota danda'an keessaas tokko Manchester Cityin dhugumatti ammas shaampiyonumaadhaaf morkachuudhaaf taphattoota kanneen kan itti buuse Elliot Anderson ga'umsa qaba, dandeettii qaba, garuu immoo akka tajaajilanni Rodriin kennu sana torbeetti kenna muuxannoo kaasne garaagarummaa guddaadha kan gidduu isaanii jiru. Taphattoonni Manchester City gadhiisuudhaaf yeroo itti yaadaa jiran jennee kaasuu dandeenya. John Stones sarratti isaasaa innis gadhiiseera. Sarratti isaasaanii akka kana duraa sana akkeenya gadhiiseera. Jijjiiramellee yoo kan seerute. Kanaaf tarii Manchester Cityin yeroo qormaanni guddaa isa mudachuu danda'u jennee kaasuu kan itti dandeenyudha. Chelsea'n tarii an kilaboota jiran keessaa kan itti fayyadamu taanaan sirriitti Arsenal waliin morkachuu kilabiin danda'u Chelsea'n itti fakkaata yoo itti fayyadamanidha kan inni kana kaasu. Sababiin isaa Chelsea'n taphattoota hedduudha kan qabu ofirraa hir'isee taphattoota 26 Premier League England kan inni morkatu. Garuu Chelsea'n bara dorgommii kan akka carraatti kan itti fayyadamuu danda'u wanti inni guddaan dorgommii Awurooppaa keessa hin jiru. Premier League England qofa torbeetti kan taphatu. Kilabiin kun yeroo xumuraatiif shaampiyoonii yeroo ta'u Premier League England bara 2016-17 dorgommii Awurooppaa irratti hirmaachaatiin turre leenjisaa Antonio Conteetiin durfama. Yeroo sana Champions League Awurooppaa keessa hin turre, Liigii Awurooppaa keessa hin turre. Sadarkaa 8ffaa naannoo kanaan irratti xumure. Kanaaf shaampiyoonii akka ta'uuf wantoota gargaaran keessa dorgommii Awurooppaa irratti jiraachuu dhabuun isaa torbeetti Premier League England qofa irratti xiyyeeffachuun isaa isa fayyadee shaampiyoonii kan ta'e. Kanaaf Xavi Alonsoon garee sana sirriitti qindeessee taphattoota carraa kanatti kan fayyadamu taanaan morkataa jabaa ta'uu danda'a yoo itti fayyadaman qofa kan kaasuu danda'u Chelseadhaan wal qabate. Chelsea'n amma City fi Chelsea wal bira qabdee gaafa ilaaltu sarara fuulduraa irratti
sadarkaa amma jiruun nimaayu za atleetik xiinxalaa gadda akka jarraa argi tokko laale yeroo kanatti jedha amma Erling Haaland City keessa dhaaltame garuu taphattoota sara fuulduratti qindooman sadarkaa Premier League England kilabni qabu hin jiru yeroo kanatti keessumattuu madaalli ga'umsa gannaatiin taphattoota agarsiisaniin Joe Pedroon madaalli gannaatiin ga'umsa akkamii kan inni mul'ise Morgan Rogers qindoominni inni Cole Palmer waliin kanaan dura qabu taphattoonni kunneen sadeen sara fuulduraa irratti kan qindaa'an yoo ta'ee fi taphattoota muuxannoo qaban lamaan Jordan Henderson fi Danny Welbeck sara gidduu irratti kan inni fidate Moses Caicedo jira Enzo Fernandez tariiti turmaan isaa gara City deemuu suni tarii amma qaawwe City sun Enzo Maresca osoo jennu Cityn bakka Rodri buusuudhaaf waan haaraa barbaadaa jira yaada jedhu kan inni kaase haarofti sun tariiti taphataa kana ta'uu danda'a yoo kunis ta'e Chelsea filannoon inni qabu akkuma sokaafte filannoo kanneen keessa taphattoota tooppi ta'an yookaan immoo taphattoota ga'umsa olaanaa qaban keessaa filate taphachiisuu danda'u kan inni qabudha kan akka Estevao faan garee kana keessa jiru taphattoonni dargaggoonni Pedroon faan jiru kanneen gaafa qabdu haala kanaan garuu Enzo Xavi Alonso mataasaa Premier Leagueedhaaf haaraadha isa kana qindeessuudhaaf yeroo itti fudhata tooftaa taphaa Bayer Leverkusen keessatti fayyadamaa ture 3-4 sana itti fayyadamuudhaaf yaaleera taphoota gara xumuraa 3-1 inni sun isaaf milkaa'eeti kan inni jiru garuu taas gabbumti mataan isaa warra Chelsea keessa jiru itti fufiinsa dhabuun taphattoota akka Cole Palmer baroottan darban ga'umsa sana itti fufuu dhabuuni qormaata itti ammeessuudha kan danda'u akka gareetti kan ilaaltu yoo ta'e akka dargaggoota qabaachuutiin kan ilaaltu yoo ta'e garuu taphattoota muuxannoo qaban lamaan san keessatti dabalachuun kan City caalaa qindoomina kan inni qabu kan namatti agarsiisudha Cityn sara fuulduraa qofa irratti kan inni jiru Erling Haaland Antoine Semenyoon sara fuulduraa irratti taphattoonni kunneen isaan jiranii ittisni isaanii mataasaa Usaanoof akkasuma Ruben Dias mataasaa baroottan darban gadi bu'eeti kan inni jiru sadeenuma isaanii keessa taa'ee ta'anii Liverpool amma Isaac fa'ani sara fuulduraa irratti Alexander Isak fa'aa waliin kilaboota biroo waliin goolii baay'ee galchee ni morkata jedhanii ilaalu maraafu barichis haalichis warra London diddiimoodhaaf waan qabatee dhufe kan inni fakkaatu. Keessattuu Chelseadhaan wal qabatee taphattoota lama akkaataan itti mallatteessu jijjiirraa ganna kanaatiin leenjisaa haaraa Alonso jalatti Danny Welbeck akkasumas Jordan Henderson fidachuun isaa muuxannoodhaan Chelsea mara dorgommii darbee taphattoonni dirree keessatti qabxii gadaanaa galmeessuudhaan wal qabatee muuxannoo dhabuudhaan kaardii akeekichiisaa diimaa yeroo deebiidhaan argatan argaati kan ture kanaaf taphattoonni kunneen wanti isaan jijjiiran jira taphattoonni muuxannoo hin qabne tasgabbaan akka taphatan murtoo yeroo dirree keessatti murteessan of eeggannoodhaan murteessuu akka qaban akkaataan isaan Welbeck fi Henderson fidan sana gama muuxannootiin waan jijjiiruu jira akkasumas sarratti saara gidduurratti ittisa gidduurratti lakkoo mallatteessifataniiru hanga ta'een kanatti fayyadamuu kan jedhu sana kan ilaalu ta'a qormaanni guddaa kan Liverpool garuu leenjisaa kilabichaa Andooni Iraayolaati Bournemouth keessatti hojii guddaa hojjetaniiru garuu Bournemouth fi Liverpool leenjisuun ammoo mataansaa garaagarummaa guddaadha kan qabu Bournemouth bara dorgommii tokkoon taphoota 40 yoo baay'ate kan taphatu Premier League England taphoota 38 FA yookiin Karabaoodhaan imala dheeraa yoo deeme tapha 2-3-4 taphachuu danda'a. Liverpool keessatti garuu hanga taphoota 60 olfaa taphachuun jira kanaaf leenjisaan kun muuxannoo qabanu taphattoota ciccimoo waliin hojjetaniin beekanu Van Dijk leenjisuu fi Bournemouth keessatti Klopp mallatteessuun hojjechiisuun leenjisuun garaagarummaa guddaadha kan qabu Van Dijk fi Van Dijk taphataa cimaa addunyaa kanaati kanaaf leenjisaan kun leenjisaa muuxannoo waancaa qabanu miti Liverpool ammoo waancaadha kan barbaadu kunis dhiibbaa mataa isaati kan qabu taphoota 60 hanga 60tti Liverpool taphatu sana saffisa olaanaa Bournemouth keessatti ittiin leenjisaa turan sana Liverpool keessatti hojiirra oolchuu kan jedhu sun anaaf ulfaataan itti fakkaata deemee garuu bara dorgommii kana Arsenal shaampiyoonii waan ta'uun itti fakkaata tilmaama kiyya atis asumaan tilmaamiti qabxii La Liga Spain irree xumurree baana. Tilmaama jalqabaanis dubbachaan ture sadarkaa jalqabaa irratti kan taa'u Arsenal innumaayyuu harka 75 hanga 80 kennaaf. walakkaa osoo hin taane dhibbeentaa amma 60 ol amma harka 35 jedha ooftaan tilmaama baasanii Arsenal garee biraatiin gaafa ilaaltu kanaa olis
shaampiyoonummaadhaaf humna qaba. Guyyaa keessa immoo gidduutti wanti muudaaf hin beekamu osoo jennu bara darbee Siitiin kana olitti tilmaama argate sadarkaa isaa kanaan inni kan xumure ittaanee Chelsea sadaffaa amma Siitii ittaansee haala kanaan ittiin tilmaamu qabxii La Liga Spain kaasuudhaaf tarii asumaanii kaleessa Jose Mourinho waggoota 13 booda gara Santiago Bernabéu deebi'ee daqiiqaa xumuraati irratti injifatee injifannoon bara dorgommii galee 2-1 Espanyol mo'atee kan ture daqiiqaa dursanii gooliin kan itti galte Yuli Henderson Yavi Henderson daqiiqaa 30 irratti goolii galchee Espanyol dursaa ture sanaan booda garuu Jude Bellingham akkasumas jijjiirraa ganna karaatiin kilabichaaf kan mallatteesse taphoota madaallii gannaatis goolii galchaa kan ture Carlos taphataan kun goolii galchee daqiiqaa 90 irratti Jose Mourinhoon akka injifatee ba'uuf gargaareeti kan inni jiru tarii asumaan Barcelona waliin morkachuudhaaf har'a Barcelonaan Elche waliin kan inni taphatu. Premier League England torbee jalqabaatiin har'a sa'aatii 10 eegaluudhaan Manchester City Bournemouth Newcastle United Liverpool waliin kan taphatanidha. Taphni Newcastle United fi Liverpool sa'aatii 12:30 irraa eegaluudhaan taphatama kan Manchester City fi Bournemouth immoo sa'aatii 10tti eegala akkasumas boru Fulham sa'aatii halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan Chelsea waliin morkii taasisuun Premier League England kan torbee jalqabaa kan xumuramu ni ta'a. Elias Olana Ilubaaboor barreessee barataa Leelloo Asanoo Hargee Lixaarraa akkasumas Kennesaa Daamxoo Ilubaaboor Lataa Kabbada yaa'oo irraa barreessee dhaggeeffattoota hedduudha kan barreessee sa'aatii keenyatti xumurame waltajjii marii ispoortii xumureetii jira qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.